السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجايا فيادا دابون دلقو تجرا دابو كنا دابو موزيتين دلقا كل لمن أسيكبا كل لمن تنهت أمو ديبئي سكارا نتنا قدا سكارتي أمو ديبئي سوكدا نتنا قدا سكارا سوكدا كل ديبئي أكنتي مرا ولين دها kasammoo deebi'ee dhadhaa itti naqadhaa. Dhadhaa xiqqoo isee dhadhaa sukkaaraa killee sookittaa maraa waliin dhahutti jira. Amma akkanatti waliin dhaha. Eegas deebi'ee muuzan fudhadhaa. Muuza saanii biratti naqadhaa. Saanii biratti naqee daakaa muuza saanii biratti naqee akkanatti forkii akkanatti maraa akkasitti daakee forkii fudhadhee forkiin daaka. Eega inni akkana tahee booda maraa walitti naqaa. Akkasitti maraa walitti naqee eegas akkanatti eega waliin dhahe maraa harcee itti naqadhaa. Harcee itti naqee deebi'ee beeking soodaa itti naqa jechuudha. Beeking soodaa itti naqee waliin dhahaa maraa. Akkanatti distii xiyya qopheeffadhee jira. Dhadhaa keessa dibadheeti. Dhadhaa yookaan zayitii keessa dibatu akkasiin itti maxxanneef eegas deebi'ee itti naqadhaa. Oveena kiyya 350tti qopheeffadhee jira. Eegas daqiiqaa 60 yookaan 50 jidduu keessatti bilchaata. Eegas daqiiqaa 50 fi 60 booda akkana jira. Kunoo akkana jira. Shaahii waliin nyaatuu dandeettanii. Please channel kiyya subscribe naa godhaa. Torbaanitti yeroo takka akkas nyaata adda addaa irra kaayaa. Kanaafuu nagaa keessa tura.